Adaraa seera seera. Adaraa hiddii qaba. Adaraa seera. Adaraa seera seera. Seera olii. Seera olii. Seera olii. Maali? Namni nama jeesu namni nama jeesu rabbi nama jeesu. Nama rabbi seera nama jeesu. Adaraa seera adaraa. Dulu memperbadan aja sih. Adaraa seera seera nama jeesu. Adaraa hiddii. Adaraa hiddii. Adaraa hiddii qaba. Adaraa seera. والشكشكة يا قربا والبوكة والنيات دبين والبوكة ساجرة والبوكة ساجرة أكيد تقول تندت مالدال موبايل والبوكة ساجرة أكمل لك فترة كنا دبنا وفنا جراجودا أني شالو أرمتي هذا كاسم بران جو barreeffama Fayyisaa Leellisaa barreesse jechuudha. Kan dubbisiin kaaste fi Fayyisaa Leellisaa waan kana maaliif akka inni barreesse fi Jawaar Maammadillee deebi'ee immoo ka deebii isaa kenne jechuudha. Waan kana irratti kan dubbadhu taasise immoo lammaffaa irratti jechuudha. Viidiyoo jalqaba irratti agartan kana laaltan kana irrallee waan dubbadhu qaba haga dhumaatti na dhageeffadhaa isiniin jedha jechuudha. Akkuma jalqaba irratti kaasuuf yaada bette jechuudha. Fayyisaa Leellisaa maal barreesse maaltu dubbii ta'ee sooshaal miidiyaa kana irratti jechuudha. Dubbii ijoo ta'e jechuudha. Fayyisaa Leellisaa kan inni jedheen namni konkolaataa argatee yookaan immoo konkolaataa qabaatee qaala'iinsa boba'aatiif yaadda'u hin jiru. Namni konkolaataa bitatellee yoo jiraate konkolaataa san gurguree farda bitateetiniin koriidarii dhaabbichuun hojjechiise kanarraan deemuu ni danda'a waan jedhu kaase. Dubbiin dubbii taate kana jechuudha. Mee isinoo maal jettan koomentii jalatti barreessaa. Yaadni keessan maali? Maal jechuu barbaade? Maaliif kana jedhi waan jedhu koomentii jalatti nu barreessaa. Ani immoo jalqabuma haayilaayit xiqqoo tokko isinii kaasa. Fayyisaan kan kana barreesse jalqaba irratti Jawaar Mahammaddu poostii tokko poostii godhe. Poostiin sunillee maal jetti? Biyya kana Itoophiyaa keessatti boba'anii 240 haga 300tti gurgurama. Gatii isaan baasan jechuudha. Gatii mootummaa Itoophiyaa daballii gatii boba'aa baasan kana agarsiiseetiniin ka uummanni jedhu immoo gubbarraan Jawaar Mahammad kaa'ee jechuudha. Jawaar Mahammad gatii amma mootummaa Itoophiyaa baase kun kijiba akka jechuu fakkeesse jechuudha. Kanaaf Fayyisaa Leellisaa Jawaariif deebii deebisee jechuudha. Ammallee dubbiin kanatti nafne Jawaarillee yoo tokko gaafa ta'etti ilaaltu hojii daa'ima fakkaata akkasii kolfisiisa otoo kolfuu barbaadne gara hojii daa'imaatti nama geessa jechuudha fakkaata jechuudha. Amma Jawaarillee maal godhaa deebii deebisaa jechuudha. Warri mootummaa keessa jiranii deebii deebisu. Warri mootummaa keessa jiranii akka waan gaddaballiin boba'aa hiyyeessa irratti miidhaa hin finne kan agarsiisanii gaddaballiin boba'aa hiyyeessa irratti kallattii hundaanuu dhiibbaa uumuu danda'a. Wanni diinagdee boba'aa wajjin wal hin qabanne hin jiru jedhee Fayyisaa maqaan dhoofne garuu alkallattiidhaan meenuudhaaf deebisaa Fayyisaadhaaf deebisaa jechuudha. Wal bukeessaa jiru kan jennee billee kanaaf jechuudha. Namni calliseetuma wal bukeessaa kan jirudha. Beeziroo waan kana akka itti akkasiin ilaaltan koomentii jalatti naa barreessaa yaada biraatti walitti deemna jechuudha. Akka itti aanu kan lammaffaa viidiyoo kana sirriitti hammam dhugaa akka ta'e illee mirkaneeffannee sooshaal miidiyaa irra deemaa jira. Jaarsa kana biratti jechuudha milishaan jechuudha dhaabbataniitiin hadaraa higgii ka'ii deemii jedhaniin deemuu asumatti waan barbaadan na godha asumatti najjeesaa jedha. Wanni kun ammas illee waan dhiibbaa qabaatu fakkaatu jechuun namnummaanuu hadaraa higgii hadaraa seeraa siin jedhe jiraachuun jechuudha. Bara kana keessatti namni akkasi kadhate yeroo duraa maaltuun maaliin hamatamaa nama cafaqanii akkas nama godhanidha. Amma immoo hadaraa seeraa jedhanii nama bira dhaabbachuun waa tokko.
maybe keezii duuba kana duuba jiru akkoo kana duuba jiru hin beeku rakkoon hojii jiraachuu danda'a rakkoo san hin beeku garuu immoo yoo asii viidiyoo kana laallu akka waan mana seeraa dhabeenu jedhaniititti adaraa seeraa jedhaniini inni illee asitti ajjeesaa malee achuma hin deemuun jedhaanii yaa qaamni seeraa tokko bakka tokko deemnamaan jechuun nama gaafata yoo didde immoo seera adaraa seeraa sitti waa mullee wannuma jiru kun immoo odoo piraaktiis ta'e jechuudha humnaan nama reeburraa waan akkasii kun odoo baratamaa ta'e maqaa gaariillee deebi'ee gonfachiisuu danda'a meebii as duuba rakkoon jiru namni baasu yoo jiraate waan as duuba rakkoon jira yoo jiraate waan sanirra dubbachuu ni danda'a jechuudha kana fakkaata viidiyoo dhadhaa isin immoo sheer laayik kooment gochuun dagatinaa nagataa.